Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Akkam jirtan kabajamoo hordoftoota keenya. Nagaan keenya kabajaa iddoo jirtan hundatti isin haa raqqabu. Sagantaa har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne wal duraa duuba isaa isin beeksifna. Jalqaba kan isiniif dhiyaatu oduudha. Oduuttaan sun hariiroon mootummoota ollaa waliin taasifamu lammiileedhaaf bu'aa gaarii argamsiisuu irratti xiyyeeffachuu qaba jechuun waliigaltee waraanaa haaraa Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahe isiniif dhiyeessina. Xumura irratti ammoo marii waadaa miidiyaan obbo Ibsaa Fayyisaa waliin taasisee kutaa xumuraa qabannee dhiyaanna. Amma gamooduutti isin ceesifna. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu sa'a kanaaf qabnu qabannee dhiyaannee jirra. Oduu waliin Anayyaantu Bulchaati. Hariiroon mootummoota ollaa waliin taasifamu lammiileedhaaf bu'aa gaarii argamsiisuu irratti xiyyeeffachuu akka qabu addi bilisummaa Oromoo hubachiise. Addi bilisummaa Oromoo kana kan hubachiise waliigaltee waraanaa haaraa Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisee ibsa ebila 6 bara 2023 baase keessatti. Addi bilisummaa Oromoo lolli Tigraay karaa nagaa furmaata argachuu isaatti ka gammadu ta'uu ibsuudhaan nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf qaamoleen marti wal gahanii mariidhaan waliigalteef wal hubannoo irra ga'uu qabu jedhee jira. Xumurri lola tokko gara jalqaba waraana biraatti geessuu akka hin qabne addi bilisummaa Oromoo hubachiisee biyyoonni yaaddoo waloo kamirrattiyyuu tumsa walii cimsuun seera qabeessa ta'us hariiroof tumsi waraana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru rakkoo uummattoota Itoophiyaa babal'isee Tigraay fi Oromiyaa keessatti gadadoo hammeessee jira jedheera. Hoogganoonni waraanaa olaanoon imaammata lafa gubate jedhuun haleellaa waraanaa haaraa akka tooftaa waraanaa guddaatti baafatanii waraana bilisummaa Oromoo waboo Oromiyaa keessaa dhabamsiisuuf waliigaluu isaanii qabatamaan mirkaneeffachuu addi bilisummaa Oromoo ibsa kanaan beeksiseera. Hordoftoota keenyaa guutummaa ibsa adda bilisummaa Oromoo oduuttaan sinee isiniif dhiyeessina. Gamtaan Awurooppaa hariiroo Itoophiyaa waliin fooyyessuuf haalli Tigraay keessaa murteessaa ta'uu beeksise. Sababa lola Tigraay keessa tureen hariiroon gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa waliin qabdu gufatee suuta yookaan dhaawataan kan bakkatti deebi'u ta'uu gamtaan Awurooppaa gidduu kana ifa godhee jira. Bakka bu'aan olaanaa dhimma alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boorel gamtichi hariiroo Itoophiyaa waliin kan fooyyessu adeemsaan ta'uu dubbataniiru. Boorel kana ka dubbatan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooniyoo Biliinkeen waliin hariiroo Ameerikaaf gamticha gidduu jiru ilaalchisuun tibbana wayitaa Biraazil keessatti wal arganii mari'atan ture. Haalli kaaba Itoophiyaa keessa ture gaaga'ama guddaa uumuu kan ibsan Boorel akka carraa ta'e garuu rakkooleen turan fala argachaa jiru jedhan. Jijjiiramoota jalqabaman itti fufsiisuudhaaf gamtaan Awurooppaa fi Ameerikaan harka wal qabatanii waliin hojjechuu itti fufuu qabu jechuun Joosef Boorel ibsaniiru. Ergaan mootummoota Itoophiyaa fi Tigraayiif qabnu walitti bu'insicha hiikuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa ka jiru ta'uu keenya akka nu hubataniidha ka jedhan Boorel. Gamtichi hariiroo waraanaa booda Itoophiyaa waliin qabu kan haaromsu suuta yookaan dhaawataan ta'a jedhaniiru. Gartuulee waraanaa kaaba Itoophiyaa keessa ture keessatti hirmaatan martuu sarbama mirgoota namoomaa bal'aa fi ulfaataa akka raawwatan ragaaleen garaagaraa kan mul'isan hoggaa ta'u
dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo waraanni turetti sarbamiinsi mirgoota namoomaa raawwataman yakka waraanaatiin kan wal qabatanidha jechuun ibsee ture. Kanaan wal qabatee gamtaa Awurooppaa dabalatee hariiroo Itiyoophiyaan biyyoota dhiyaa waliin qabdu gufatee ka ture hoggaa ta'u gamtichi deeggarsa baajataa yuuroo miliyoona 90 mootummaa Itiyoophiyaaf kennuuf ture akka adda citu gochuunis ni yaadatama. Gamtaan Awurooppaa deeggarsa mootummootaaf godhamu kanaan ala waggaatti giddugaleessaan deeggarsa misoomaa yuuroo miliyoona 214 Itiyoophiyaaf akka kennu marsariitiin gamtichaa mul'isuu Addis Istaandaardi gabaaseera. Mootummaan bilxiginnaa hidhattoota naannoo Amaaraa hiikkachiisuuf sochii godhe irraa walitti bu'iinsi uumamuu maddeen gabaasan. Hidhattoonni naannoo Amaaraa keessa jiran humni addaa naannoo Amaaraa milishaaf humni goolessituu faannoo hidhannoo keenya hiikkannee caasaa waraanaa mootummaa federaalaa jala hin seennu jechuun diddaa mul'isaa jiraachuu isaanii maddeen oduu garaagaraa gabaasaa jiran. Gama biraan paartileen mormitoota uummata Amaaraa falman kan akka Abiiniif Baaldaraas kan qabiyyee Finfinnee falmuu ibsa wal duraa duubaan gidduu kana baasaniin humni addaa naannoo Amaaraa faannoo fi milishaan naannichaa hidhannoo isaanii hiikkatanii mootummaa PP'tti akka harka hin laanne yaamicha godhaniiru. Mootummaan PP otoo haalli yaaddessaan jiruu fi waan geeddarame hin jiraatin hidhattoota naannoo Amaaraa keessa jiran hiikkachiisuuf sosso'uun isaa itti gaafatamni itti dhaga'amuu dhabuu mul'isaa erga jedhanii booda mootummaan naannoo Amaaraa sochii mootummaan federaalaa hidhannoo hiikkachiisuuf godhu akka mormu yaamicha godhaniifis jiran. Mootummaan federaalaa kan PP'n durfamu humna addaa naannoo Amaaraa hidhattoota biroo irraa hidhannoo hiikuuf sochii godhaa jiru irraa muddamni godinichatti uumamuu kan gabaasan maddeen naannoo Amaaraa iddoo tokko tokkotti dhukaasni dhaga'amus hubachiisu. Kaaba Walloo Qobbootti dhukaasni dhaga'amuu kan eeran maddeen daandiin Baardaar irraa gara Gondor geessu yeroof cufamee turuu eeraniiru. Mootummaan federaalaa ibsa kaleessa galgala baaseen humna addaa naannolee gara caasaa nageenyaatti galchuuf hojjechaa akka jiru ibsee kana hojiitti hiikuuf sochii naannoo Amaaraatti jalqabe irratti danqaa yookaan gufuun isa mudatuu hubachiiseera. Humna addaa naannoo Amaaraa milishaas ta'e humna finxaaleeyyii gartuu goolessituu faannoo yeroo ammaa gargar baasuun hin danda'amu. Jalqaba kan isaan ijaares mootummaa federaalaa PP'n hoogganamuu fi mootummaa naannoo Amaaraa ta'uu xiinxaltoonni siyaasaa ifa godhaniiru. Kunis kan ta'e yeroo kaaba biyyattiitti waraanni deemaa ture humna TPLF durattiin dhaabbachuuf ta'uu addeessuudhaan kanaanis yakka waraanaa addunyaa ragaa ba'e raawwatuu hubachiisu. Itti dabaluunis hidhattoonni naannoo Amaaraa kunniin keessumaa humni finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamu Oromiyaa cabsee seenuudhaan weerara uummata nagaa irratti geggeesse lubbuu ilmaan Oromoo kumootaan balleessee kumoota dhibbaan qeerraa buqqisee manneeniif qabeenya uummataa maallaqatti shallaguun ulfaatu akka barbadeessee addeessaniiru. Oduu xumuraatiin godina addaa saba Oromoo keessatti namoonni 175 ol ta'an gargaarsa hatattamaa akka barbaadan Ochaan beeksise. Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo onoota 4 keessatti namoonni 175 ol ta'an kanneen qe'ee isaaniirraa buqqa'anii fi buqqaatota deebi'an hammatu yeroo ammaa kana deeggarsa hatattamaa akka isaan barbaachisu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan dhimmoota namoomaa Ochaan ebla 3 bara 2023 gabaasa haaraa baaseen beeksisee jira. Weerara waannisaa ongee fi walitti bu'iinsa dabalatee wantoonni hedduun waggoota dhiyoo asitti uumaman bu'urri jireenya naannoo uummata godinichaa akka manca'uuf gumaachuun wabii nyaataa irratti kallattiin dhiibbaa geessisaniirus jedha Ochaan gabaasa isaa kanaan. Akka gabaasa Ochaatti walitti bu'iinsa amajji bara 2023 mudate hordofee kanneen buqqa'an oomisha yookaan nyaata malee kan hafan yoo ta'u warri gara naannoo isaaniitti deebi'an sadarkaan wabii nyaataa isaanii gadi bu'aa ta'uu irraa akka ka'e gargaarsa nyaataa isaan barbaachisa. Namoota waldhabbii dhiyoo kana jalqabe irratti miidhamaniif gargaarsi nyaataa kennamus ona Caffaa Roobit dabalatee naannoleen tokko tokko tasumaa gargaarsaan akka hin dhaqqabamin jaarmiyaan kun addeesseera. Namoonni dawaa hawaasaa irraa kennameen kan jiraachaa jiran yoo ta'u buqqaatonni amma nyaata ofii isaaniitii oomishuu danda'anitti mooraa keessatti nyaachisuuf walumaa galatti nyaata meetirik toonii
1,067.29 ka guyyoota 45f ta'u akka barbaachisu gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan dhimmoota namoomaa Ochaan Eebila 3 bara 2023 baase ni addeessa. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduun isaa kanaaf qabnu kanumaa gaammaatii qophiilee afan faana bu'aa. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya oduudhaan eegaleetti fufa. Amma ibsa adda bilisummaa Oromoo irraa bahetti isin dabarsina kunooti. Hariiroon mootummaa ollaa waliin taasifamu lammiileedhaaf bu'aa gaarii argamsiisuu irratti xiyyeeffachuu qaba. Waliigaltee waraanaa haaraa Itoophiyaa fi Eritiriyaa ilaalchisee ibsa adda bilisummaa Oromoo. Hariiroon Itoophiyaa fi Eritiriyaa bu'aa bayii hedduu keessa darbee jira. Kanaanis waraana lubbuun namoota miliyoonaan lakkaa'amanii itti dhume. Dinagdeen akka manca'uu fi jireenya hawaasummaa akka diigamuuf sababa ta'ee jira. Kanaafis lolli bilisummaa Eertiriyaa waggoota 30 bara 1998 hanga 2000 wallabdee daangaa jedhamuu fi waraanni Tigraay bara 2020 hanga 2022 fakkeenyota gaariidha. Gidiraa fi dhiittaa mirga namoomaa Tigraay keessatti raawwatame ilaalchisee addunyaan galmeessite hariiroo jal'aa qabate akka dhufe hubatame jira. Aadaan wal dhabdee furuudhaaf waraana filannoo tokkicha godhatu gara gaariitti jijjiiramuu qaba. Addi bilisummaa Oromoo lolli Tigraay karaa nagaa furmaata argachuu isaatti kan gammadu yoo ta'u, nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf qaamoleen marti walgahii mariidhaan waliigaltee fi walhubannoo irra gahuu qabu jedhee amana. Xumurri lola tokko gara jalqaba waraana biraatti geessu akka hin qabne addi bilisummaa Oromoo abaawoon cimsee hubachiisa. Eebila 3 bakka bu'oonni jeneraalota waraanaa Eritiriyaa fi qondaalota olaanoo itti gaafatamaa eejensii nageenya biyyaalessaa Eritiriyaa Jeneraal Abrahaa Kaasaan durfamu Itoophiyaa daawwataniiru. Qondaalli Eertiraa Yemenee Gabra Masqal akka gabaasanitti kaayyoon giddu galeessa daawwannaa kana walitti dhufeenya tumsa waraanaa biyyoota lamaan gidduu jiru daraan cimsuudha jechuudhaan ibsanii jiru. Biyyoonni yaaddoo waloo kamirratti iyyuu tumsa walii cimsuun seera qabeessa ta'us hariiroo fi tumsi waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru rakkoo uummattoota Itoophiyaa babal'isee Tigraay fi Oromiyaa keessatti gadaddoo hammeessee jira. Oromiyaa keessatti waraanni Eertiriyaa raayyaa ittisa biyyaa waliin tumsuun lolli waraana bilisummaa Oromoo woboo irratti geggeessan inumaa gidiraa hammaataa dabaluu malee bu'aa gaarii tokkollee akka hin agarsiisne ammaan dura akeekkachiisne turre. Waggoota arfan darban keessa Oromiyaa keessatti kan ta'e kanuma. Hariiroon waraanaa biyyoota lamaanii ammas abidda kan biraa qabsiisuuf deemuu isaa arguun hedduu nama gaddisiisa. Uummanni biyyoota lamaanii yeroo ammaa hacuuccaa, hiyyummaa, beela, buqqa'insaa fi hanqina bulchiinsa gaarii, malaamaltummaa fi bifa hundaan tasgabbii dhabuurraa kan ka'e dararamaa jiru. Mootummaan dammaqaan dhimmoota yaaddessoo akkanaatiif dursa kenna malee ammas waraana haaraa kennuuf hin qophaa'u. Hoogganni waraanaa olaanoon imaammata lafa qabate jedhuun haleellaa waraana haaraa akka tooftaa waraanaa guddaatti baafatanii waraana bilisummaa Oromoo woboo Oromiyaa keessaa dhabamsiisuu waliigaluu isaanii maddeen keenya amanamoon eeranii jiru. Hoogganoota waraanaa olaanoo kanneen akka Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa, Meejar Jeneraal Abbabaa Taaddasee fi Koloneel Tasfaayee Ayyaaloo gama Itoophiyaa irraa fi Meejar Jeneraal Ramadaan Awliyaa, Birgeedar Jeneraal Haddish Efreemii fi
Jeneraal Fissahay gama Eertiraa irraa itti gaafatamummaan kan kennameefii jira. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n qabsoo uummanni Oromoo bilisummaa, dimokiraasii fi haqaaf geggeessaa jiru keessa seenuu itti fufuu Eertiraa cimsee balaaleffata. Dubbii fi gochi mootummaa Itoophiyaa ofumaan of balleessuu ta'uu hubachuun nama wallaalchisa. Walgahii paarlaamaa federaalaa fi mana maree naannoo irratti ministeera muummee Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa mootummaa waraana Oromiyaa keessa jiru karaa nagaa hiikuuf tarkaanfii fudhachaa akka jiru dubbatan. Garuu waliigaltee waraanaa amma Eertiraa waliin taasifamaa jiru Oromiyaa keessatti haleellaa waraanaa hunda galeessa ta'eef qophii irra jiraachuu isaanii agarsiisa. Gochaa waraanaa biyya alaa affeeruudhaan hammeenya Tigraay keessatti raawwatan ammas irra deebi'uudhaan raawwachuuf deemamu kana uummanni Oromoo fi uummattoonni Itoophiyaa marti akka dura dhaabbatanii fi balaaleffatan addi bilisummaa Oromoo ABO'n ammas gadi jabeessee dhaama. Akkasumas ijaarsa waraanaa haaraa waloo Itoophiyaa fi Eertiraatiin bobbaafamuuf deemu marsaa kan biraadhaaf uummata nagaa rakkoo gidiraa fi dararamaaf saaxiluuf akka jiru hawaasni idil addunyaa akka quba qabaatu dhaammanna. Kanaaf hawaasni idil addunyaa maloota danda'ame kamiyyuu fayyadamuudhaan gochaa kana dhaabsisuu qaba. Gargaarsi misooma hawaasa idil addunyaa kan milkaa'u yoo nagaa fi tasgabbiin amansiisaan jiraate qofaadha. Injifannoo uummata bal'aaf adda bilisummaa Oromoo Ebla 2023 Finfinnee. Bye-bye.
Kabajamoo hordoftoota keenyaa qophii keenya xumuraarra geenya jirra. Amma marii waadaa miidiyaan obbo Ibsaa Faayisaa waliin taasise kan YouTube miidiyicharraa arganneet sin dabarsina. Baay'ee galatooma sa'aatiin keenya amma nu jalaa deemaa jira waan ta'eef hin xumuranna. Dhumarratti waan baay'ee kaaftaniitu as keessatti yaadota bal'aadha, yaada babbareedaadha. Seenaas waan qabuuf keessaati waan isin dubbattan kan dhaga'e hin beekne waan dhaga'e amma yeroo baay'ee kan isaan jedhanii heera amma jiru kanatu waa'ee sanyummaa fidee gargar nu baase Itoophiyaan tokko turte. Eenyummaa namaarratti yookiin immoo waraqaa eenyummaa irratti Oromiyaa kilil 4 kilil 3 maal jedhanii barreessuun kan dhufe heera kana keessattidha. Kun immoo Oromoo Itoophiyaa diigee saba duraan wal kabajee jaalala wajjin jiraachaa ture diigee heera kanatu sanyummaa fidee naannolee hedduun akka isaan ijaaraman afaan akka gargar baanu maal kan jedhu kana dubbatu. Sakana heera kana yeroo isaan heera federaalaa kana yeroo isaan abaaran dhagaa arragaa siinirraa immoo kan hin dhaga'u bara Haayile Sillaasee isaanuu ilma namaa gosaan yookiin immoo sanyii isaadhaan akka isaan galmeessaa turaniin dhaga'ee jechuudha. Isa kanan dhokfatu isaan yeroo baay'ee waan akkasii kanan dhoksu kan isaanii akka isaan sammuun isaanii sammuu dhala namaa impaayera sana keessa jiru gararraatti akka yaadan tokkotti dubbatu bal'isanii kan yaadan isaanidha. Mirga namummaa kan yaadu isaanidha. Inni kaan waa'ee dhuunfaasaa, waa'ee naannoosaa, waa'ee saba isaa malee akka isaanii bal'isee akka Itoophiyaatti hin yaadne tokkotti agarsiisuu barbaadu. Garuu bara isin amma jettan kana keessa bara Miilikis bara Haayile Sillaasees ta'uu dhala namaa sanyummaa isaa adda baasanii loogii irratti hojjetaa turan yookiin immoo bakka ofii barbaadan qabachaa akka turan sirna sana keessa of ijaaraa akka turan diinagdeedhaan akka isaan harka caalu akka isaan qabatan kana yeroo kaaftan sun immoo akka istiraakchariitti akka mootummaatti caasaa mootummaatti yeroo nama galmeessaniyyuu bifa kanaan akka ta'e ani har'a nagaa inni kun inni uffatu waan ta'eefidha. Isa kanammoo yeroo isaan abaaran waan dhageenyuufidha. Baay'ee ulfaadha jechuu barbaadeen seenaa bareedaadha kan isin kaastan. Inni kan garuu maalidha? Amma lidatuun anama barreeffama lidatu kan akka qoosaatti ilaalle maaliifi Oromoo irratti labsii wayiidha. Waamicha duula waraanaa Oromoo irratti kan inni gaggeessuu yaalaa jiru bifa sanaan barreeffamsa maal namni kun barreessuu hin danda'a yeroo baay'ee artikilii isaan dubbisaa hin barreessaa nama dubbachuu danda'udha. Karaa biraatiin qabsoo warra Amaaraa kana keessa dhiibamee tureera yeroo dheeraadhaa fi barruu kana qofaanii gidduu kana erga barreessee dheengadda guyyaa sadaffaa isaadha miidiyaa 3-4tti affeeramee haasa'aa jira. Qabsoon Amaaraa kuni naashinaalizimiin Amaaraa kun babal'atee dhufe kun saffisaan dhufe kun hoogganan qabu jedhee kaase yeroo baay'ee. Naashinaalizimii Amaaraa yookiin immoo saba kan fakkaatu qabsoo akkasii gaggeessuun barbaadu yaani qabsoo Itoophiyummaan gaggeessuu barbaadan yeroo baay'ee garuu immoo naashinaalistii Amaaraa kanaa akka hoogganan qabnetti dubbata. Dhugaadha hooggan akka hin qabne obbo Leencoo Lataa yeroo darbe yeroo isaan haasaan dhageera. Naashinaalizimummaan Amaaraa kun yookiin sabboonummaan Amaaraa kun saffisaan dhufaa jira jedhanii haasa'u obbo Leencoon na sodaachisaa jedhu. Maaliif kan diina godhatee dhufu hin beekamu eenyuun akka diina godhatee dhufu hin beekamu Oromoo ta'uu danda'a jedhanii haasa'u. Lammata immoo akka nuti naashinaalistii Oromootti ijaarre sanatti miti kan kun ijaaramaa jirudha. Qaama tokkoon jibbuu qaama jibban sana irratti immoo tarkaanfii fudhachuudhaaf bifa siyaasaan taliigame tun ta'in bifa jibbarra xiyyeeffate qabatee kan dhufaa jirudha. Jedhanii yeroo darba naannoo ji'a 2-3 ta'a waan sana dhageera yeroo isaan haasa'anii waan sana gaafan fideemmoo sabboonummaa Amaaraa kan ilaalu dhugaadha. Yeroo gabaabaa keessatti jibba Oromoo irratti xiyyeeffate kan qabu tokkotu ijaaramee as ba'aa jira. Inni kun immoo alaa keessaan bifa wal hubate yeroo isaan haasa'an agarra. Inni kan lidatuun as keessatti kaasu waa'ee lafaadha. Ammas illee caasaa mootummaa kana bifattiin qabachaa yookiin to'achaa dhufan amma waan kaastan keessaa nu badde maaliif dhala namaa impaayera sana keessa jiru maqaasaa
sanyii isaa ilaalanii galmeessanii raayyaa ittisa biyyaafis ta'uu danda'a. Bifa sanaan godhu yoo ta'e haalatti aangoo gurguddaa biyya sana keessatti qabachaa turan. Lafa diinagdee, lafa maaloo kana qabachaa turanii bifuma sanaan taa'aa akka turan hubadha. Dhugaadhas immoo sooreyyiin baay'een kan isaaniidha. Abbootiin qabeenyaa baay'een biyya sana keessatti. Lammatammoo magaalaa keessa dhuunfachuu, magaalaa akkuma mandheeffachuu wayii kana lidatuunis hin kaasa. Garuu maal jedhaa? Heera sana keessatti lafti kan Oromoo yoo ta'edha. Oromiyaa irratti xiyyeeffate namichi kuni. Uummanni Oromoodha. Lafti kan haa ta'aa jedhu kan mootummaaf kan uummataati isa jedhu kana heericha irratti lafti kan uummataas kan uummataa kan mootummaas kan uummataati isa jedhu kana akka haqamee lafti kan uummataa akka ta'u kan isaa akka ta'u gaafachuu qaba. Gaafa sana Oromiyaa keessa lafa badhaadheetu jira. Lafa isaa gurguratee biizinasii barbaadetti bobba'uu danda'a. Lafa isaa gurguratee waan barbaade gochuu danda'a jedheetu Oromoo gorsuullee yaada jechuudha barreeffama sana keessatti jechuudha. Irras deebi'ee miidiyaa irratti yeroo dubbatu dhaga'aa ture. Yeroo baay'ee immoo illiitiin Amaaraa waan kana yeroo isaan kaasan nan dhaga'a. Lafti kan mootummaa kan ta'e heera Itoophiyaa keessatti qofadha. Addunyaa keessatti wanta akkasii hin jiru. Lafti mareet lillawwat lishat igabbaal jedhanii kaasu. Gurguramuu geeddaramuu qaba lafti. Ummatichi akka barbaade godhachuu qabaa jedhu. Amma akkasiin sila kaasaa turtan egaa caasaa mootummaa jalqabaa kaasee qabachaa dhufan sana keessatti qabeenya soorataniiru. Utuma lafti kan uummataa ta'e keessumaa waa'ee lafa yeroo kaasa waa'ee Gojjaan Gondar miti lafti hin jiru achi. Oromiyaa dhufanii isaan achitti lafarratti wal ajjeesaniitu Oromiyaatti dhufu. Waa'ee Oromiyaadha kan isaan kaasaa lafa Oromiyaa jechuudha. Oromoon egaa hin gowwoma qarshii itti laannee gowwomsinee lafa isaa kana saamuu dandeenya. Isaa heerri federaalaa kuni naannessee daangaa naannoodhaan kaa'e afaaniin jedhu sabaan hin jedhan afaaniin ijaarame naannoon jiran kun waan ta'eef isa heerri federaalaas haa ta'u heerri naannolee mirgatti qaban kana tooftaan lafa bituudhaan immoo Oromiyaa dhuunfachuu dandeenya waan jedhuuf keessaa waan qabu fakkaata. Yeroo baay'ee isa kana irratti haasa'u yeroo boordii filannoo irratti wanni yeroo kaka'umsa filannoo biyyoolessaaf illee godhan yeroo baay'ee nan dhagaa sagalee kanaa jechuudha. Ammas kanuma dubbatu irra deebiin. Kana jedha inni kaani waan amma sila kaasta waa'ee Guraagee fa'aa maal fa'aa kana qabsoo Guraagee amma waa'ee naannoo taana jedhan kana alkallattiin kan gaggeessaa jiru illiitii Amaaraadha. Isa kana yeroo bifa garagaraatti hubadhe warra Guraagee kana kakaasu keessatti gaafadha. Lafti asii sabbataatti maaloo hanga sabbataatti kan keessanidha jedhu Guraageedha. Isa kana akkatti Oromiyaa sila kaastanitti sunis Finfinnee qaba yoo Amaarriin qabatate Guraageen immoo haga sabbataa achi booda Finfinneetti fullaasanii kaartaa bareechifachuu achi booda Oromiyaa immoo qoqqooduu kana fedha qabu jechuudha. Kanaaf warra Guraageen amma kokos immoo maal kan jedhu gogoot kan jedhu dhaabni haaraa tokkos dheengadda hundaa'eera. Dhaabni kun akkuma hundaa'een sirna amma biyya bulchaa jiru kana irratti ibsa baase jechuudha. Sirna sun sirna amma biyya bulchaa jiru mootummaa nama biyya bulchaa jiru kun kan Oromoo akka ta'etti hubatu. Wal hubannoo tokkotu dhufaa jira. Hiriirri siyaasaa tokkotu geeddaramaa jira achi keessatti. Egereen impaayera sanaa maal ta'uu danda'a? Gaaffii jedhu kaasuu barbaadeen kana kaasaa jira. Inni kaan maal jedha barreeffama isaa keessatti lidatuuni Oromoon naannoo afur naaf haa ta'u jechuu qaba Oromiyaanidha. Oromiyaan naannoo afur naaf haa taatu jedhee gaafachuu qaba. Lafa bareedaa qaba, lafa badhaadhee qaba. Kanaaf naannoo afur ta'ee akka fedhe jiraachuudhaaf isaaf gaariidha waan jedhu akka gorsaattis ta'ee maal akka ta'e naangalu waan sana kaasaa. Bifa biraatiin garuu barreeffama sana keessatti maal jedhaani amma waa'ee barreeffamaa kana xiinxalladhee sun ta'in yaada isaan kaasaa jiran tokkoon itti barbaadeni. Lammatammoo yaani namoota dhiibaa uuman akkasii kuni bal'inaan keessumaa sooshaal miidiyaa baay'ee fayyadamu. Miidiyaa kana baay'ee dhuunfatanii jiru isaan. Magaalaa jiraachuudhaanis Oromoo caalaa isaantu magaalaa kana keessa baay'ata waan ta'eef dafee isaan bira qaqqaba yaadni kun waan jedhu irraan kaasaa jira. Oromoon immoo bifa kamiin hubachuu qaba isa kana waan kan jedhu sanadha kan yaaduu barbaade. Oromiyaa bifa kanaan yoo qoqqoonnee maal qoonnee Finfinnee yoo qabannee jedhee kakaaseetu Oromoo isa kana gaafachuu danda'u qabaa kan jedhu tokko kaaseetu
Duula kana bifattiin uummanni Amaaraas saboonni biraas waa'ee fottoquu kana Oromiyaan akka hin yaadne yaalluunaa guddaa inni jedha saboota hafan Amaara qofaa miti. Sabni biraallee isa kana dhimma eenyummaa jiraachuuf dhabamuu godhee ilaaluu danda'u qaba waa'ee Oromiyaa kana jedheetu kaasa. Akka tasaammoo kaleessa Riyooti miidiyaa mucaa jedhamu tokko Riyooti miidiyaa irratti yookiin immoo Teediroos kan Tsaggaayinatti fakkaata. Achirratti dhiyaateetu maal jedhee gaafata gaazexeessaan suni saboonni kibbaa kunidha. Saboonni kibbaa Sumaalee, Sidaamaa, Walaayittaa fi Oromoo gaaffii Oromoo kana fudhatanii wajjin federeeshinii tokko yoo ijaarrachuu barbaadanii yaadni kee kun fudhatama yoo dhabe hoo jedha. Amma inni Daddatuun kan inni kaasu saboonni biraa yaada kana kuffisuu qabu irratti ka'uu qabu Oromoo irratti waan jedhu kaasa. Amaara qofaatu hin ta'inidha. Walabummaa Oromiyaa kan akka yaadamne akka yaalamne illee jechuudha. Mucaan sun immoo maal jedhaa Tigraay yoo cittu siniif homaa miteedha. Mucaan illee Tigreedha sabaani. Mucaan amma Teediroos sun Riyooti miidiyaa irra kan hojjetu. Waa'ee Oromiyaa kana kan isin dhibee waa'ee qabeenyaa waan jedhu illee gaafata. Gaaffii sirriidha gaaffiin suni. Waa'ee cituu Tigraay biyya ta'uu Tigraay Amaara kana baay'ee cinqaa hin jiru adeemaniyyuu jedhu. Waa'ee Oromiyaa irratti garuu akka waan hiddi isaanii citeetti ilaalu waan ta'eefidha. Akka tettu kadhattedha. Federeeshiniin illee hin eeyyamu. Federeeshiniin mana maree kun hin eeyyamu waan sanaa waan jedhu waan baay'ee kaaseetu mucaan sun maal jedhaa saboonni biraan mateettu kun hin mormu itti yaaddu kun yoo yaada kana fudhatanii Oromoo wajjin federeeshinii tokko ijaaranii biyya waloo tokko ijaarrachuudhaaf fedha qabna yoo jedhanii ati maaliin dirqiisuu dandeessa akkamitti hambisuu dandeessa waan jedhullee kaasee fi baay'ee wal muggutaa turanii waan sana irratti mucaallee baay'ee qabee yaada wal fakkaataa qabaachaa turan siyaasaa hin beeka waa'ee Itoophiyaanizimii lamaanuu kan yaadanii garuu isa kana irratti dhimma Tigraay illee mucaan koozii godha waa'ee Tigraay kana Tigraay cituu sana hin barbaadu mucaan Teediroos jedhamu garuu Tigraay gaafa cittuu sin akkamitti yaaddu waa'ee Oromiyaa yeroo ta'u akkamitti yaaddu seedu sana baruu barbaadeetu mucaallee baay'ee cinqee qabaa ture. Walumaa galatti ani mee obbo Ibsaa gidduutti baay'een haasaa jiraati. Gabaabsaati naa kaasamee egereen impaayera sanaa maal ta'uu danda'a? Ammani kana hunda kanan kaasu Oromoon baay'ee hubachuu danda'u qaba haala saffisaan jarri kun deemaa jiran. Sabboonummaan isaanii saffisaan ijaarame. Sabboonummaan isaanii immoo fayyaalessa illee miti. Oromoo irratti kan xiyyeeffate, jibba irratti kan xiyyeeffate, morma namaa fannisanii Oromootu kana godhe warra jedhan ofiillee kan ittiin dhaadatan addunyaallee maal jedhee taajjaba warra jedhee hin beekne siyaasaan taliigame ta'e jibbaan kan taliigametu as ba'aa jira waan ta'eef inni kun immoo nuufillee gaafa biyya ijaarrannu nagaadhaan deemuutu gaariidha waan ta'eef isaan maal jedha Daddatuun kan inni irraanfadhe yaadni sabboontota Oromoo kanaa jedha galman ga'u jedha himmoonaa jedha yookaan wajjin kufnaa waan jedhu kaasa. Maal jechuudha Oromiyaan biyya taatee ba'uu hin dandeessu. Sanallee yaadu yoo ta'edha. Sanallee yaadu ta'e ba'uu hin dandeessu. Akka ishee yoo hafe yoo mo'ataniillee sana gochuu danda'an wajjin kufna wajjin diigamna jechuudha. Itoophiyaan illee hin diigamti malee Itoophiyaa diigna malee Oromiyaan biyyan taatu akka jechuu wayidha. Sarkaa sanatti deemuu yaadni isaanii sarkaa sanatti deema jechuu barbaadeen. Kanaaf nuti immoo biyyallee gaafa ijaarru nagaadhaan biyya tasgabboofte ijaaruu barbaanna. Diina ofitti baay'isuu hin barbaannu. Silas kaastaniitti olloota isaa wajjin Oromoonni walitti dhufeenya gaarii horachuu danda'u qabu waan jedhullee kaastaniitti waan ta'eef bifa sanaan deemama yoo biyya ijaaruun barbaachiseessa jechuu barbaadeen. Garuu isaan immoo sanadha dursanii kan isaan qoraattii naannessanii Oromiyaa qoraattiidhaan ijaaraa jiru. Waan akkasiitu jira. Saboota biraa Oromoo irratti kakaasu. Yoommoo saboonni biraallee toleedhanii deemu yoo ta'e waraana Oromoo irratti bananii warra dhiyaa kana biratti Oromoonni ajjeesaadha. Oromoon akkas godha. Yeroo darbe Wallaggaa Yedammadir jechaa turaniiru. Dachee dhiigaa jedhanii waamaa turan Wallagga keessa nyaatanii jiraatanii horanii wal horanii qabeenya horatan deebisanii bifa sanaan yeroo isaan abaaran argineerra waan ta'eef kanarratti walumaa galatti mee dhumarratti yaada qabdanis achumaan gorsas ta'uu danda'a. Gaaffii koo kana wajjin walitti wal qabsisaatii naa kaasaa impaayerri sun garamitti deemuu dandeessi? Waan butoota baay'ee haasoftaniitu haasofneerra kaafneerra waan ta'eef ulfaadha. Tole fayyaa ta'e. Impaayerri Itoophiyaa sun akkuma impaayeroota addunyaa amma dura argaa turre
bifa sanaan adda miti kan isheetti deemaa jiru. Impaayerooti gurguddaan addunyaa kanarratti seenaa irratti argine impaayerota warri Mongool uummata xinnoo turanii uummata xinnootu gara 1700 kan taatutu ka'ee of ijaaree addunyaa walakkaa addunyaa kana qabatee gaafachi cabuu jalqaban immoo cabanii galanii har'a biyya Mongooliyaa ilaalte biyyuma Eeshiyaa keessaa yoo biyya gadaanaa wayiiti malee biyya ogummaan illee waan hundumaan illee dura jiru miti jechuudha. Warra Turkii yoo fudhatte akkuma kana Turkish Ottoman Empire jedhamu addunyaa kana ka'ee qabatee amma tokko bulchee waggaa baay'ee bulchee jechuudha. Innis gaafa cabuu jalqabu cabee har'a Turkiin achi biyya Turkiitti galtee achiyyuu rakkina gurguddaatu keessa jira jechuudha har'a isumarraa kana. Warri Kurdii gaaffii cimaa qabu isheenumtuu har'ayyuu impaayeruma xinnoo tokko taatee jirti jechuudha. Kan biraani warra akka Raashiyaa yoo fudhattee Raashiyaan impaayera ture. Biyyooti baay'een irraa caccabanii ba'anii har'aa gara biyya 15tu yeroo dhiyoo kana keessaa ba'ee Raashiyaan qofa isaatti galee har'ayyuu waraana Yukireenii kan inni godhaa jiru hafteedhuma dubbii sanaatu deemaa jira jechuudha. Impaayeratu ammallee deebisee qabachuudhaaf tattaaffii godhaa jira jechuudha. Haa ta'u malee Raashiyaan deebii mana isaatti galee jechuudha. Kan Ingilizii yoo fudhattee kan Faransaay yoo fudhattee hundumti isaanii yeroo tokkotti ka'anii addunyaa kana qabatanii gaafa caban immoo cabanii manatti galan jechuudha. Warri Roomaallee akkuma kana jechuudha. Egaa impaayerri hin dhalataa, hin guddataa, hin dulloomaa, hin du'a. Kan impaayera Itoophiyaa kanatti yoo deebine ilaalle impaayera Itoophiyaa kun egaa yeruma warri Awurooppaa Afrikaa qircachuuf ka'an sana ka'ennis isaanillee namuu akka keenya biyya qircachuudhaaf deemutu biyya saamuudhaaf deemutu ka'e waan ta'eef harkatti hin qabnu isuma jalaanii dhimma itti baanedhanii isaaf qawwee kennuudhaanii qawwee maqaa amantiitiin warra Awurooppaa irraa argachuudhaanii biyyoota kibbaa kana cabsee biyyoota sanaa utuu hin jaallatiin biyya tokko impaayera Itoophiyaa sana jalatti afaan tokko jalatti amantii tokko jalatti alaabaa tokko jalatti galchee jechuudha. Amma haalli amma ammaatti deemaa jire uummati kibbaa kun qabsoo godhaa turan bara dheeraaf impaayera kana jalaa bahuudhaaf bilisa bahuudhaaf kibba qofa miti. Kaabillee akkasuma. Maal Eertiraan kaaba miti? Tigraay kaaba miti? Walloon kaaba miti? Amma yeroo tokko tokko kaabaa fi kibba kanallee baay'ee nama joonjessuu barbaadu. Oromoon kaaba keessa jira bar. Walloon Oromoodha bar kaaba keessa. Eessa dhaabbannee kaaba jenna? Finfinnee dhaabbannee kaaba jenna yoo ta'e walloon kaabuma keessa jira jechuudha. Kanaaf waraana kaabaa yeroo jedhamu akka waan waraana Tigraay fi Eertiraa qofatti murtaa'ee ilaaluun hin qabnu nuyi. Kaaba keessa jirra, kibba keessa jirra, bahaa irra dhiyaa jirra. Bakka hunda jira. Yoo Finfinnee dhaabbattu jechuu kooti. Oromoon akkas, lafti isaa akkas. Kanaaf kaaba yeroo jedhanii Tigraayuma qofaaf akka hin ilaalle, Amaaruma qofa akka hin ilaalle jechuu kooti. Yeroo baay'ee isaanii sameen maal jedhu sameenii keessa jirranus. Walloon sameeniidha yeroo Finfinnee dhaabbattee ilaaltu. Kanaaf walumaa galaa egaa impaayerichi tursuun hin danda'ama yookaas immoo suphuun hin danda'ama yookaas immoo fala wayii barbaaduu hin danda'ama hin danda'amu. Suphuudhaan iyyuu as ga'e. Suphuudhaan dargiin kan dhufte suphuudha irratti dhufte. Warri TPLF kan dhufe suphuu irratti dhufan. Abiifaas kan dhufan suphuu irratti. Suphuun kunii caalaadhuma iyyuu uummata kana fixaa jira. Uummata kana gaaga'ama gurguddaa biyya sanarraan ga'aa jira malee furmaata ta'aa hin jiru. Furmaata miti suphuun. Araaraanis wanti sirni ijaaramu tokko hin jiru. Jara kana wajjin akkan sila sitti hime murni afaan Amaaraa dubbatu kuni finxaaleeyyii warri ta'e kuni nama wajjin wal qixa jiraachuun barbaadan. Warri amantiis, warri siyaasaas, warri daldaluus namumti taran kadhattuun isaanii illee kadhataa kan biraa wal qixa nuti jechuun barbaadan.
hooda guddaan nutti dhufe. Kanaaf jarri nama walqixa waan jiraachuu hin barbaannee fi garritti suphan hin jiru impaayericha. Mee haala amma jirutti dhufna. Haala amma jiru hiriirri aangoo biyya sanatti deemaa jiru duraanii hiriira aangoo 3 ture. PPdhaa fi TDF fi adda bilisummaa Oromoo ture jechuudha. 3 humnuma 3 ture jechuudha. Warri Amaaraa kuni PP ma keessaan dhimma ba'aa turan. Maali? PP'n irra guddaan isaa kan isaaniiti. PP'n maaliif Oromiyaa ma keessaa iyyuu qabu nama isaanii. Kanaaf PP keessaanii dhimma ba'aa waan turaniif gaaffii qobaatti akka Amaaraatti as baasanii gaafatan tokko iyyuu hin qaban turan. Maaliif biyya isaanii namni dhaqee tuqe hin jiru. Amma garuu sinaariyoo haaraa tokko fidan. Sinaariyoo haaraan kun maa inni Walqaayitis keenya, raayyaan keenya, Matakkal keenya, ammas immoo Darraan keenya, Wallaggayyuu keenya jedhama. Amma gaa kana biratti immoo jaarmaa adda addaa ijaaruu jalqaban. Ristas Mallash maal kan jedhu kana ijaaruu jalqabanii. Ortodoksii keessaanis warra ortodoksii kuni Innaat paartii kan jedhu ijaarratanii karaa Innaat paartii kanaanii siyaasa keessa seenanii barcuma guddaa qabu jechuudha. Barcumti guddaan kan jiru iyyuu barcuma Amaaraati jechuu dandeessa. Amma biyya sana kan geggeessu. Ministeerotis tika nagaarraa jalqabee isaanumatu qabateera. Pirezidaantii irra jalqabee amma gadiitti isaanuma qabateera biyyicha jechuudha. Akkuma yeroo dargii Hayilee Fidaa dura taa'ame sun isin turre. Hayilee Fidaa dura taa'es dirjitii ture. Garuu miseensa immoo Me'esoon ture. Itti gaafatamaa siyaasaa ture Me'esoon keessatti. Garuu maal godhanii warri PRP Me'esooniin akkuma jirutti fidistiidha kan fidaati jedhanii Amaara biratti jibbisiisuudhaaf jecha fidistiidha. Me'esoon fidistiidha jedhanii akka kanatti fidaadhumaa kennan jechuudha. Bar Me'esoon keessa irra guddaan isaa Amaara. Sentiraal Komiteen isaanii Amaara. Oromoon nama 3 iyyuu hin caaltu achi keessa. Hayilee Fidaa dabalate jechuu kooti. Amma waanuma sanatu dhufe har'as. Kaleessa yeroo Abiyyi aangootti dhufu nuti Abiyyi aangooma wayyaanee harkaa fuute kanaa akka wayyaanee harkaa fuuteetti itti fuufta'oo ta'e rakkoo guddaa keessa buufta biyya kanaa. Kanaaf uummata dhaggeeffachuu qabda. Saba dhaggeeffachuu qabda. Gaaffii uummataa kanas dhaggeeffachuu qabda innee dubbataa turre. Isaan garuu Abiyyi Indiyaawum ashaashee Abiyyi maxxaakamashee jedhan. Sirban. Dibbee rukutan. Kabaroo baasanii qeesiin ol fuudhee sirbe. Baalee fi Museedhaa godhan ol baasanii. Amma ajandaa isaanii deemsisetti miilla isaa irratti kufanii saggoosaa dhungatanii kun kan keenyaan waa'ee Museetu nu ergamee Amaara boolla keessaa baasee kan Minilikii fi Haile Sillaasee boolla keessaa kan baasee ol kaa'e kuni inumaayyuu nuyi kana hojjechuu hin dandeenyu waan nu hojjennu ol hojjetaa jira kanaaf itti sagadaadhanii sagachiisan jechuudha. Utuu waggaan 3 hin ga'iin kun har'a gaamma har'amoonni deemaa jiruun argina. Dibbee rukutanii inni onagiidha, onagaawwiyaniidha, onag ta'e jedhanii yeroon ajandaa isaanii bakkaan ga'uu dadhabu. Yeroon ajandaan hin danda'amne ajandaan isaanii beekte isaanii Amaarri olaantummaa qabu kana biyya Itoophiyaa irratti olaantummaa isaa kaa'uudha qaba. Mootii tokko akka Minilik yookaas akka Haile Sillaasee tokko fiduu qabna. Amaaraan kan deemu, afaan Amaaraa kan dubbatu, Ortodoksii kan ta'e, alaabaa Minilik sana kan baatee deemu, afaan Amaaraa kan dubbatu, warra kaan immoo maxxee kan jedhu yookaas immoo alaa dhuftee kan hacuucu, kan ciiggawu, kan ari'atu, kan hidhu, kan ajjeesu kana ta'uu qabaa jedhaniiti kana itti fe'an. Itti baay'attee Abiyyiitti. Itti baay'atte hojiin isaanii kun itti baay'attee hin dadhabe.
Tigraay lafarraa balleessi jennaan lafarraa balleessuu dadhabe. Tigraay lafarraa balleessuu hin danda'u. Oromoo lafarraa balleessi jennaan Oromoo lafarraa balleessuu dadhabe. Sababii inni dadhabee amma itti ka'anii amma innumtuu onag ta'e. Deebi'ee onag ta'e hundumti isaanii iyyuu Shimallis onagii, Abiis onagii, anis atis hundumti keenya onag taane jechuudha. Kana maaliifan jedhaa impaayirri kuni uummata akkas yaadu of keessaa qaba. Uummata akkas yaadu of keessaa qabu akkamitti kana walitti qabdee suphitee yookaas sirna tokko ijaartee wajjin deemuu dandeessa hin danda'amu. Kun amma akka waraabessaa fi sardiidoodhaa fi leencii raqa irratti wal lolu. Yeroo hundaa wal lolu. Akka kanatti akkeessu jarri kun akka namaayyuu miti akka isaan itti akkeessan akka bineensaatti kan isaan akkeessan. Maaliif nama ajjeesee isaaniif foon fidee gooftaa isaanii ta'a jechuudha. Mootii isaanii godhuun muudoo jechuudha. Yoo ajjeesuu dadhabe immoo isuma yoo ajjeesu. Isuma yoo ajjeesan isa iyyuu nyaatu. Amma kanatti jiran. Kanatti jiranii abiyyitti galagalaniiru jechuudha. Amma humni iddoo afuritti adda ba'eera. Humni tokko humnuma PP kan dur ture sana PP'n Amaaraa PP'n Oromoos achittuu gargar ba'eera. Inni lammaffaa immoo humna Tigraay TDF jedhamu sana amma araaramee amma tokko PP jin araaramee amma fuulduratti deemaa jiru kana. Humni sadaffaan humna adda bilisummaa Oromoo qabsoo 70moota keessa jalqabamee fudhatee gara fuulduraatti deemaa jiru jechuudha. Humni arfaffaanii humna Shaabiyaa fi humna Faannoo walitti dabalamee Amaarri immoo akkuma jirutti illiitiin Amaaraa kana duwwaa godhanii qeessoti Amaaraas kana duwwaa godhanii dhibbee rukutaa kan jiran jechuudha. Humna afurtu as baheera jechuudha amma. Humni Shaabiyaa fi humni Faannoo Amaaraa kun humna tuffatamu miti. Amma duula labsaa jiran. Duulli isaan labsaa jiranii duula kana Tigraay fi Oromoo irratti labsaa jiran. Tigraay fi Oromoo achi rukutanii warri kaan homaa mitii kan jedhu akeeka akkasii qaban. Sababiin isaa yoo Oromiyaa rukutanii Sidaamaas, Affaariinis, Sumaalees rukutuun salphaadha isaaniif. Maaliif? Qabeenyuma Oromoo kana fuudhanii itti galagalchu. Risoorsii Oromoo humna namaas loltuu kanas asumaa fuudhanii malamalanii ji'a sadii leenjisanii qawwee itti hidhanii itti ergu jechuudha. Kan itti beeku jarri. Kan itti beeku keessa turan. Sirna kana keessa turanii waggaa 150 muuxannaa qabu. Kanaafi amma kan isaan deemaa jiranii Oromoo cabsanii risoorsii Oromoo qabatanii itti warra kaan cabsuudha kan deemamaa jiru. Araara TPLF fi PP gidduutti ta'es fudhataa hin jiran. Isaanis fudhataa hin jiru. Lachuu fudhataa hin jiran. Inni kun sababii tokko isaanii ta'e. Sababiin isaa TDF qofatu hin taane uummatumti Tigraay lafarraa dhumuu qabaa kan jedhu qaban. Argite nagaan argannoo isaanii tokkoon isaanii yoo jiraatan kan jedhu of keessaa waan qabanii fi irriba malee kan isaan bulchu Tigraayin tokko miilaan lafarra deeme iyyuu irriba malee bulu jechuudha jarri kun. Kanaaf Isaayasis TDF kana diineffatee jira jechuudha bara dheeraadhaa fi dantaa inni bunaa fi warqee gadi jiru kana saamuudhaa fi kan inni akeekkatee waan dura dhaabbatanii fi eelaa sanatu jira jechuudha, haaloo sanatu jira jechuudha, gadoo sanatu jira jechuudha. Kanaaf innillee gadoo sana bahuudhaaf deema jechuudha Tigraay irratti. Oromiyaallee akkasuma cabsee utuma waliin jaallatiin Amaaraa wajjin ilaalloo Amaaraas utuma hin jaallatiin waan isaan deemaniifis utuma beeku amma utuun jaallatiin wal taa'aa jiran jechuudha isaan. Utuun jaallatiin wal taa'aa jiranii qabeenya Oromiyaa kanarratti wal taa'aa jiran jechuudha. Isaan egaa hiriira nagaa humna hiriira arfaffaadha jechuudha. Amma waliigala maaltu falaa biyyichaaf kan jettu yoo taate Oromoon qabsoo isaatti fufuu qaba. Qabsoo bilisummaatti fufuu qaba. Biyyi suni yoo tole akka Yuugoosilaaviyaatti namnuu bilisummaa isaa argatee riferendamii isaatiin bilisummaa isaa argatee deebi'ee karaa ittiin wajjin jiraatu irratti wajjin mari'atee walqixxummaa irratti jaalala irratti yoo walitti dhufee biyya tokko ijaarrate. Sanuu finxaaleeyyiin Amaaraa kan keessa hin jirre. Finxaaleeyyiin Amaaraa keessa jiraannaan sanuu ijaaruu hin danda'amu. Ofumarraa ittisanii yoo jiraachuu danda'ame malee. Akkuma TDF godhe kana akkuma amma Tigraay goote kana ofirraa ittiftee immoo jiraatte malee isaan wajjin nagaadhaa wajjin jiraadhaa araaramee wajjin jiraadhaa wanti jedhamu
of gowwoomsuudha. Baay'ee of gowwoomsuudha. Kanaafi federaalizimiin isin hojjetu. Federaalizimiin hin hojjetu. Argineera. Innis federaalizimii jedhii, fiwudaalizimii jedhii, koominizimii jedhii, sooshaalizimii jedhii jarri kun ija dura qabatanii ittiin deemanii nama gowwoomsuudhaaf yoo taate malee ilaalloo tokkoyyuu hin qaban jira. Ilaalloo jaallatan tokkoyyuu hin qaban. Federaalizimiis hin fedhani, kaapitaalizimii illee hin fedhani, sooshaalizimiis, koominizimiis waan tokkoyyuu hin fedhan. Wanti isaan fedhan maaliin Oromiyaa gabroonfatanii abbaa garbaa ta'anii jiraachuudha. Ilaalloon isaanii kana. Kana irratti wal ta'u. Kanaafiti wal ta'uu hin dandeessu. Uummata ilaalloo hin qabne. Uummata ilaalloo. Mee Isaayyaasii wajjin wal ta'uu isaanii ilaalme. Ilaalloodhaan wal ta'an Isaayyaasii wajjin. Abiyyiin miillatti kan kufanii miilla dhungataa turan ilaalloo badhaadhinaa fudhataniiti. Argitee? Borillee faashistiin tokko yoo ka'e akkasuma dibbee rukutanii fudhatu. Maaliif? Kan lafa kana qabee saamee akka Minilikitti saamee isaan nyaachisu kan isaan barbaadan. Kana barbaadu. Kan of keessaa baafachuudhaaf jibbaata kan isaan godhaa jiran. Kanatu deemaa waan jiruufi akka itti tokko taatee waan irratti tokko taatutu hin jiru. Waan tokko si godhutu hin jiru jiraachuu. Kanaafi sirna amma jiru kuni bututeera silayyuu. Sirni impaayeraa kun hin jiga. Sirna akkamiitu dhufa kan nan jettoo taate sirnichi impaayeraa kun diigamee ba'ee ummati hiree mataa isaatii jaalalaanis ta'u humnaanis ta'u murteeffatee erga murteeffatee booda walitti deebi'ee akkamitti walitti nagadanna akkamitti wajjin jiraanna akkamitti wajjin tiffanna akkamitti wajjin yaafnee galchina akkamitti ollaa walii jiraanna jedhee akka dur wajjin jiraataa ture sanatti isa wayyeeffatee wajjin jiraachuu danda'uudha qaba. Finxaalee Amaaraa kana bakka isaan deemanitti bakka isaan jiranitti ofirraa eeguu ofirraa ittisuu gurmaanii irra keessaanis gurmaanii harka lafa jalaanis gurmaanii ofirraa eeguun barbaachisaadhaan jedha. Kana tuffachuun nurra hin jiru. Dubbiin kun waan tuffatamu miti. Dubbii tuffii irraa alaati. Baay'ee qophaa'uudha barbaachisaa. Baay'ee ofirraa eeguu barbaachisaa. Jarri kun haala amma jiru kana dhiiga nama qulqulluu dhangalaasuuf deemu sababiin isaa amma ilaalloo poolitikaa miti. PP ta'i, ABO ta'i, WBO ta'i, KFO ta'i, abbaa fedhe ta'i keessa hin jiraatin warra amantii geggeessu ta'i irra hin kaane jedha. Oromoo ta'ennaan dhabamsiisuudhaaf kaanii jiru jechuudha lafarraa. Sababiin isaa hundumtuu onag ta'edha. Akkamma diisii taasifame kanatti onagaawwiyaanidha. Hundumtu keenya Abiyyifaas Lammaanfaas kunoo Shimillifaas jechuudha. Sababii kanaafi dubbii danjarasiidha kun dubbii baay'ee balaa guddaa of keessaa qabu. Sababiin isaa namni tokko ilaalloo poolitikaa yookaas ilaalloo amantii yookaas immoo saala yookaas sababiin tokko jiraachuu qaba nama tokko lafarraa balleessuudhaaf. Sababii Oromoo ta'eef lafarraa baduun qabu. Tigraayin illee sababuma Tigraay ta'eef lafarraa baduun isarra hin jiru sirrii miti kun. Kanaaf jarri kun kana gochuudhaaf kana hojiirra oolchuudhaaf ka'anii jiru waan ta'eef uummanni Oromoo kan akka qoosaatti fudhachuun isarra hin jiru bakka jiru warra ala jirus warri biyya keessa jirus dubbii kana ija biraadhaan ilaalee ka'ee itti of gurmeessee ofirraa eeguu danda'uudha qaba. Uummati keenya bakka jiru warri moggaa jiranii warri walloo jiranii matakkal jiranii darraa keessa jiranii wallagga karaa warra guduruu jiranii ollaa jara kanaa warri jiru hundumtuu bir'uudhaanii ofirraa eeguu danda'uudha qaba. Walitti birmachuu danda'uudha qaba jechuudha. Jarri kuni harka lafa jalaanis hidhatanii nama galchaa jiru. Magaala keessas nama galchaa jiru. Bataskaana keessatti leenjiin isaanii bataskaana keessatti meeshaa bataskaana keessatti tuullataa jiru. Bataskaanni isaanii yeroo adda addaatti ilaalamuudha qaba. Oromiyaa keessa kan jiru sakatta'amuudha qaba. Oromoon cal jedhee ciisee du'uun isarra hin jiru. Kan hubachuu danda'uudha qaba. Isaan wajjin wanti walii wajjin amantii tokko qabnaa maaddii tokko irraa nyaanne maaloo inni jedhamu kun hin hojjetu kunoo fidaa jiru isaan matu fide. Kanaaf Oromoon bir'uudhaan ofirraa eeguu danda'uudha qaba jechuudha. Warra Tigraay islayyuu wal beeku hin beeku isaanis gar tokkoon qophaa'aadhuma jiru isaanis waraana kan biraatu tasa deemaa jira jechuudha karaa faannootii fi karaa Shaabiyaatiin. Kanaaf kan irratti qophoofnee warri ala jirrus utuu namni ala jira jedhamee tun tuffatiin yaada irraa fudhachuu
gargaarsa irraa argachuu waan danda'ameen warra biyya jiran gargaaruun warri biyya jiruuf warri ala jiru hundumtuu ilaalloo siyaasaa malee ilaalloo amantii malee ganda malee waan tokko malee oromummaadhaanii ka'ee oromummaa isaatiin ofirraa qolachuuf danda'uudha qaba diinaa akkasitti dhaggaamatee jiru kanan jechuu barbaadu ammaaf kanumaa waan naaf hirteef fayyaa ta'e ulfaadhu wayyoomin jedhaa atis immoo tajaajila gootuu fi guddaa galatoomii galanni bilisummaa ta'uun jedhaa asuma irratti xumuradheen koo. Sagantaa biraa mata duree biraanis immoo lagarree mari'annaa galatoomaa affeerraa koo fudhattanii waan dhuftaniif. Atis illee ulfaadhu. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan keenya irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti obba'ee jira. Nu wajjin turtanii sagantaa keenya hordofuu keessaniifis galanni keessan bilisummaa ta'uu jenna. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof.